halkan hirriba halkan walakka maal jaa ilmaan Oromoo waggaa 27 fixanii yaa TPLF ay badabu ayyanyaan bassa bar ati sabboonummaa keessa kutteeti bar nama minilik nu jaare bar ati way nama asii dhaabbatu ati bar Oromoo ni jaalatta barati dubbiin arraan tana dubbiin na fiddee booyicha Abiyyi fi booyicha Taayyeeti arraan tana miidiyaan Habashaa booyu jira miidiyaan aktivistoota warra PP yookaan warra biltsiginnaa ifiin ja'an hundi si taaziyaa keessa galanii jiran arraan tana inumaa ja'aniiti daawun wayyaanee kaja'u hunda isaanii shir godhu garree walaa faana walaa EBC namtichi maraatee jira is gone show ta'ee jira jechuudha show ta'ee jira jechuudha kanaafuu arraan tana hanga irraa callisanii ilmaan Oromootiif saahiba kiyya tokkootu nama tokkootu waan naan jee dhiifama saahiban jaa nama tokko nama jabaadha nama mootummaa tana keessatti aangoo qabaachaa ture na fakkaata nama gaafa qabsoon qeerroo tuni OPDO keessa warra wayyaanee nyaachuu keessa qooda fudhate warra callisee ka maqaan isaanii mul'anne ka dhokatanii deeman warra mootummaa kana nyaatu keessa waan naan jee gaafa tokko erga waan kana goone hedduu Abiyyi aara qaban beektan namni kun hedduu Abiyyi aara qaba nama mul'atu miti garuu warra waan kana godhe keessa tokko warra jijjiirame akka dhufu isaan keessa ta'ee nyaate keessa tokko jechuudha amma gaafa na Abiyyiin kun erga bakka san dhaqe waan amma deemaa jiru masaraan mootummaa afaan Amaaraa malee dubbatu dhiisu masaraan mootummaa suni waan Oromoo gurra kan nu dhabu waan adda addaa kana argee jechuudha amma namni kun gaafa tokko qaamaan dhaqee dubbisee jechuudha gaafa dhaqee dubbisu dubbii dhugaatiin isin hima beekadha security nama saniif hin dubbadhu malee wallahi dubbii dhugaati rabbiin na shaahid amma namni kun oliin seenee Abiyyi dubbisee jechuudha gillee dubbisu afaan Oromootiin na jala dubbachuu dije netting afaan Amaaraa malee maal jechuudha beektanii masaraan tuni masaraa Miniliki afaan Oromoon dubbatamu jechuudha achi keessatti afaan Oromoo hin dubbatamu jechuudha afaan maal malee afaan warra Minilik malee jeeti na jalaa didee namichi yeroo kaan waliin qoosnu namichi yeroo kaan afaan Oromootiin waliin haasofnu na jalaa dubbatu didee afaan Amaaraa malee netting akkasittiin gubadhee biraa deeme jechuudha sinigala maal fi sinif dubbitan arraan tana masaraa mootummaa jecha afaan Oromoo joohara arrabi waaw biiroon prime minister arraan tana inuma tiwiit maal godhe beektanii TPLF ilmaan Oromoo ajjeesu ture waggaa 27 hajau mirgi ilmaan Oromoo haya badabo aktivistii ta'e jeega nooji qotta aktivistii gabbu iti nooji aktivistii ta'e Twitter Abiyyi godhe deemaa dubbisa waan inni jeeree fuuntana share godhe daqiiqaa takka dura TPLF waggaa 27 wannaa godhe jee arraan tana EBC fi faana maarree jinni janga all kolkollee Habashaa kolkolleen miidiyaa Habashaa hundi arraan tana inumaa daawun wayyaanee gaafa qeerroo jennu san dabarsu jiran haya badabo way numaa fi haddan Oromoo tanaaf ay bar isinii kun bar nama gaggaariidha bar isinii kun waaw arranu yaadatan daawun wayyaanee kajo arranu share gootan maan godina gaafa sa maan godin EBC maan godin gaafa OMN fan share godhaa ture daawun EBC maan godin arramaa godha mo gaafa san faradoo wayyaanee ture EBC gaafa san faradoo wayyaanee ergamtu wayyaanee waan tureef gaafa nuti qeerroo wayyaanee daawun jenne irreecha irratti gaafa gurbaan harka ol kaasee irreecha irratti daawun wayyaanee jeesan miidiyaan EBC faana harraan tan akkana wal harkaa fuudhaa jiru kun eessa ture gaafsan gaafii nutti taatee beektanii barbareedha kamitti qoosne kamitti dhiifna kam laallee kam dhiifna ay badabu ay abo isin bar numa jaalattanii bar arra biiroon prime minister afaan Amaaraa afaan Oromoo hin dubbatamne keessatti arraan tana maaluma nuuf yaadeeti TPLF waggaa mee us gaafa TPLF waggaa 27 nuufittu Abiyoot Kaasaahun eessa ture gaafiin teenya manuti gaheen Abiyoot Kaasaahun maal ture gaafiin teenya manuti ega arraan tana biiroon prime minister afaan Oromoo dubbachuu dhiisee afaan Amaaraa malee nama jalaan dubbanne sun arra ilmaan Oromootiif quuqamee TPLF waggaa 27 nama fixeetan haaya nuti leen haa waggaa 20 ol hin jirru isin keessaa baanee jirra warra achi keessa ture warra gaafa sana achi ture akka obboleessa keenya rabbiin rahmataa godhuuf warra jannataa isaa godhu haqa shahiideedha sibiilaan ajjeefame harka namarra du'e Abduu Jabbaar Hussein jechuu gaafa inni gaafa sanuu gaafa daawunii saniihu inni kun looyera ture gaafa dimxaachini sama looyera ture gaafa qeerroo looyera ture arralee looyera ture isin nama ajjeeftan kun akkanumatti namoonni hedduu jira namoota baay'ee jira warra qabsoo gaafa san gaggeessu Abiyoot Kaasaahun number 1 Shimallis Abdiisaa number 2 Ibn Lammaa Magarsaa number 3 enyo Addisuu Araggaa gaafa Mallas Zeenaawi du'u akkasittiin xalaa gabbuusee booyaa ture sun number 4 Taayyee Danda'a number 5 gaheen teessa maal turteedha amma gaafiin teenya bannuti is okay baga sagalee nu taatan ilmaan Oromootiif sagalee ta'uu keessaniif galatoomaa isiniin jenna
Garuu isin gaheen teessan maal turte dhagaafin teenya waggaa 27 abiyoo kaasaahun gaafa umrii 13 irraa wayyaanee dabalamtee umrii digtee guutuu achi keessa gaafa fixxu gaafa Geetaachoo Asaffaa hojii dalaydu ati gaheen tee maalii? That's our question. I'm not joking, man. Ega maal ture gaheen kee maal tureeti? Ega odoo gaafa san silaati kaafaa yookaan ofeeko yookaan abaa'oo turte ala turte sila mootummaa kana mormite akka Profeesar Mararaa Fatti barcuma takka fudhattee odoo sila paarlaamaa keessa teessee mormiteeni dhugaadha abiyoot kaasaahun wayyaanee mormuu ture jenna. Gaheen kee maalii? Idmeela teknoolojii eenyu soo feetan? Teknoolojii mataan nu haa bulu. Teknoolojii nuuf haa jiraatu. Dhugaadha wayyaanee nu fixee gaafa wayyaanee nu fixu eenyu warri wajjin nu fixee gaafiin teenya tan amma akka Oromoo tokkotti. Nuti akka nama ilmaan Oromoo tokkotti abiyoo kaasaa maal dalaguu ture? Taayyee Dangoraa mana hidhaa gaafa seene maali hojiin isaa? Taakkala Uumaa hojiin isaa maal turte? Abbaa Duulaa hojiin isaa maal ture? Baacaa Dabalee hojiin isaa maal ture? Haayiluu Gonfaa hojiin isaa maal ture? Kijibtoota gaafa Asmaraatti ergamtan sanis ABO diiguuf ergamtan. Akka qabadha. Atis achi keessa turte insaa gaafa jaarte maqaa ABOtiin nama adamsaa turte. Maqaa ABOtiin Oromoo ajjeesan ture. Duuba waliin nu nyaachaa qabaate atuu TPLF firee mataan kee. Maal TPLF nu jettu? Atuu mataan kee TPLF jechuudha. Nuti bar wanni shawwadamne. Nuti wanni shawwadamne jara keenya dhaggeeffadha. TPLF qofa irratti xiyyeeffachuu keenya bar sila. Sila TPLF gaafa darbine isinillee waliin haxaa'uu nurra ture bar. Isinis waliin isin ari'uu nurra ture. Waliin isin haxaa'uu nurra ture bar. Maaliif TPLFin gaafa biyya san ilmaan Oromoo gataa turte dhugaadha warri wajji gataa ture isini. Booyicha kaadiree dadhabne Taayyee Danda'a hirriba dhiise. Dhiise hirriba. Hirrafu namichi. Every minute as beewaa barreessa. Baguma Rabbiin atumaa lubbuun jiraachisee nu garsiisee jenna nuti. Maaliif jennaan odoo sila akka mana hidhaa seenteen achumaan duute Taayyee Dangoraa dhaggeeffadhu. Sila arraan tana goota akka Taayyee jennee sirba sitti baafna sila. Taayyee Danda'a faatu jira si wajjin osoo hin ta'in goota akka Taayyee jennee sila sirba sitti baafna sila. Rabbiin nu dandame yaa abbaa garaa hattu kijiba. Kijiba ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa qaallittii keessatti mana hidhaa fakkaatee guyyaa hidhamee galgal bakka biraa deemu. Dalagantee Oromoo basaasuu turte mana hidhaa keessatti. Eenyu shawwaduu feeta? Kanaafuu mallattoo qiyaamaati wanni jennuuf qiyaamaa dhihaate wanni jennuuf maal jettaniin afaan jalaatiin qiyaamaa jechuun maali qiyaamaan afaan wannaatiin? Qiyaamaatu dhihaate arraan tana akka abii quncoon insa from A to Z jaare from A to Z. Quncoo dizaayina manaatii fi dizaayina waa hunda jaaree as baasee ilmaan Oromoo maqaa ABOtiin adamsee ajjeesaa ture. TPLF hojii arra as bahee hirribni isa fudhatu dinnaan. Marroo faadhaa fi TDF fi walii galee jenna. Halkan hirribaa ka'ee halkan walakkaa maal jaa ilmaan Oromoo waggaa 27 fixanii yaa TPLF. Ay badamu. Ayyanyaa ambassaa ayyanyaa taqorqaarii ati bare ati kun barnoota taqorqaariidhaa bara Oromoodhaaf. Ati maal godhu jirta? Haacaaluun gaafa TPLF du'e? Abdul Jabbaar gaafa TPLF du'e? Soddaan Lataa Qananii gaafa TPLF du'e? Yenyaa taqorqaarii ay abiyoot kaasaahun bar ati kun barnuma sabboonaadha barati. Bar ati sabboonummaa keessa kutteeti bar nama Minilik nu jaare bar ati way nama asii dhaabbatu ati bar Oromoo ni jaalatta barati. Bar ati Oromoo tanaaf hirriuma dhabdee barati bar ati bar nama akka Saaliyaa Saamii tanaaf nama akka Hangaasaa Ibraahim faadhaaf nama akka Jaafar Ali faa Biraanuu Leenjisoo faa nama akka Amiin Juntii faadhaaf bar ati sabboonaa ittiin hafini barati. Ayyenyaa ambassa ay sabboona. Bar nama Minilik bar laal Jaapaanirra gaafa Arabni makiinaa 8 fi $3 biliyoona 3 ahlan wasahlan ahlan bikum naam jetta hadisa daddarbite qarshii argatte san wanni ati ceetee dura nu goote maali? Chiginyee nu dhaabu masaraa Minilik haaromsu. Minilik maggaarajaa isaa qofa $1 kuma meeqan bitte? Maggaarajaa muuzeema Minilik san qarshii meeqan bitte? Minilik qarshii meeqan tolchiifte wanni isaa? Arra ati Oromoodhaaf yaaddee inumaa Oromoo warra fixee nu jetta. Isin OPDO yaa OPDO shamtu. Isin OPDO'n laal TPLF illee farda taatanii ergamtanii. Arrallee dhuftanii Shaabiyaa fi ilmaan Risteetiif ergamtanii. Ilmaan Oromoo xiqqeessitan. Oromoon inumaa gaafa TPLF san kabaja qabdi. TPLFin Oromoos ajjeefte, Somaalees ajjeefte, Afaaris ajjeefte, Amaaras ajjeefte, hunda walqixa ajjeefte. Garuu Oromoo qofarraa kabajaa hin fuune boo dhugaa walitti himnoo jenna. Oromoon kabajaan kanarraa deemte. Oromoon ka tuffatamte. Oromoon namaa gadi halaalamte sirna keessan kana jalatti. Sirna bilxiginaa jettanii sirna kisaaraa kana. Eenyu sobdan?
sirna kana jalatti oromoon ka khasaarte oromoon ka tuffatamte oromoon ka arrabsamte jechuudha arranta naga let us compare today too this is part 2 yesterday le ratu banne jira arle compare gonaga we have to compare malif jennan hakataye dongora kun afan qabatu qaba jechuudha gudyaan isa waan jala geef gomman makina waan hafuri ra duma jiruuf makinan ka qaramuuf waan deema jirtuuf dhuga argu qaba jechuudha hakataye kun jechuudha adabachuu qaba jechuudha hirri barafu qaban jechuudha amma maaltu isaan maraache erga TDF fi waraani bilisummaa oromoo strategic alliance ummatan jennaan ummani hirri madabe they know it nationalism Jawar Mohammed Amadur jesan they know it oromonis nationalism ma keessa haqum dandeessu Tigres nationalism ma keessa haqum dandeessu so amma sirni lama wal dhawuf deema jira come on guys open your mind ani se keessa diqa jira nuti gaafa taayee waa isin qice barakina finne se keessa diqu qabna jechuudha isin keessa diqu qabna jechuudha maalif jennaan sirna lama wal qabe sirna gaafa waa argatan oromoo itti arrabsan oromoo itti xiqqeessan oromoon beeynu nuti gaafa sammaa siidaa nuun jaariin gaafa qarshii biliyoona 3 arabni si qannu gaafa siidaa minilik jaartu siidaa warra irreechara dhume maa nuun jaariin yoo oromoo fi addu taate kijibaa jechuudha oppiidiyoonni kijibdi jechuudha kanaafuu ammaan tana sirni lamaa wal dhawaa jiru kun sirna aadaawiti fi sirna federaalizimii wal dhawee jira keenya it's simple waa takka achi qabu feeku yoo diriirte jannata seenta yoo jallate azaaba seenta bakka is gone namichaatu aboo maa cinqamtaa miti abo abalu yo diriirte jannata seenta jee tiimi yo dabdi azaaba seenta jee tiimi jejan ma cina daddem sirna adaawi sirna nugusa sirna minilik nura deebo khaye sirna warra federalism taman warra ifin bulla mata keenyan bulla jo hakka oromo hakka tigre hakka hadiya sidama sirni lama ko wal dhahe jechu gaafa wal dhahe odo sila rabbi nu dandame jira jiran odo sila akka waraani birgedin dillisun ertira right senten ka Ethiopia dillisun itti seeneen ifi waraana Soomaaliyaa illee dabalatee drooni biyya Arabaa itti dabalatee gaafa Tigiree dhaambari isin Tigiree dhaw jiran seetanii ana nyaatu maali isin godhatu isinuma kanan sammuu qara jeetiin dadhabe gaafa akkasitti waraana abo debe nagaa jira keenya gaafa achi dheyinee Tigraay dhoyna ja'an waan Tigiree jibbaniif miti ana isin hima inuma ana fi ati Tigiree ni jibbu turre naafi ati Tigiree nu jeefte jenne TPLF nu jeese je warri jibba ture nuti abiyyi fan bar isaan tu guddifate bar badura abiyyi jinni janka kol kolle namo opinion tun hundi namni isi guddifate Tigraay galata bira qaban nu bira galatan qabdu Tigireen yo dhugaa dubbanne ideology to qofa sheer gonu fi Tigireen maal khaja'u ideology takkitti nuti Tigiree wajji sheer gonu ifin bulchina ofin of taane demna afan rabbi wajine umen hasaw biya rabbi na kan ratin abata baka that's it ideology tan share gon tan isan le no ran to ni bekan tan wari wal dam khani mo mal de dengadda farshane erga abiyi masara min lik khaysat sida min lik jar 80 wheeler makhina guddahu no gomma khuda sadedin demu hana maskala 80 wheeler go sura min lik 80 wheeler go karta Ethiopia 80 wheeler go ha خامكينا أسيفي وني ميكاغو جارتني أدبا بيرو نور غبا مان يو جتن هاي أبيشو نطولش سنجاري what can you do Ethiopian زبانا كم تنوبي أمد غانا غيستي هررجي يا أباتي رست مقديشو يا أباتي رست إنو ما غيسا خدني وي هررجيتي يا هررجيتي يا سيادي يعني بر يا هررجيتي يا سيادي يا بربراتي يا سيادي بربر رستين أباقي يا بر أستين أبت ورجو نورو في ميري هني نورو في دجاجة warra jarri dura mataa keessa kucee biyya nurraa awwaalii gabbaanii osoo nuti harargeetti oromooti jennu lakki harargee osoo hin taane harargee miti barbaraa fi hargee isaanuu ristii abbaa keenyaati warra jiru dhufe jechuudha. Can you imagine? Haya. Si galee? Harargee miti barbaraa fi hargee isaan ristii abbaa keenyaati warra jiru dhufe. Can you imagine? Ummata jiraachuu keenya recognize gochuun feene bar. Kanaaf nuufi Tigireen duraanii sirna Tigiree jibbine nuti sirna TPLF jibbine sirnicha jibbine malee saba Tigiree irraa rakkoo qabnu odoo saba Tigiree irraa rakkoo qabaanne gaafa sochii qeerroo gaggeessinu silaa qabeenya Tigiree daaraa goon akkasila no qabsoon teenya sirna wajji ture jechuu gaafa sanu wanni nuti balleessine isaan qofa irra xiyyeeffachuu badiin guddaan nuti goone silaa OPDOllee ba'adeenillee warra dabuubillee hunda waliin silaa qooshaasha haruudha silaa dawan kanaafuu jara keenya OPDOn maraachaa jirti OPDOn hirriba dhabde
I'm sure taayee dongoraa yoo barbaade bilbila na ergijan kiniina erginaaf yoo barbaade hirriba kana fuu fedhe. Ha? Muddamanii jiran. Amma gaa gama dubbii teenya ijoo deebinaa jechuudha. What is the collision between TDF and the OLF or what OLA Oromo Liberation Army? Jiddu jiru maali? Amma dubbii san rancufa isin ranga website jechuudha. Akka lamatti ilaalan nuti akka lamatti hiikan. Ta duraan dura Tigiree yoo akkanumatti dhufee ammallee akka dursanitti dhiibadha jette humna qabdu. Humni isii duraa faca'uu danda'a. Kanaaf akkanuma kee dhiibbachuurra warraan boojihee 50 harkaa qabu kan ammallee waraana itti hidhachiisee OPDO number 2 jaaree ooniin fida jee hin danda'u humna tiyyaa olii waan nyaachisee obaasuus hin qabu humna tiyyaa olii. Kanaaf jaran ani recognize isin godheen jira yaa jaalmarro recognize isin godheen jira. Isinilleen diina waloo qabna diinni keenya ka waloo diina ahdaawii sirna ahdaawii sirna lala sirna ahdaawii sirna federalizimii wal dhaggeeffadha. Jarri mirqaanii Oromiyaa yifrasilen. Eega mangistu ይበጠጠስልን ይሄ ከናዝሬት አዳማ ነው ማን ነው አዳማ ናዝሬት ነው ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ነው ቃተ ጆ ይላል ነበር የአባቴ ርስት ሐረርጌ ብቻ ሳይሆን እስከ በርበራ ነው ወረጆ ነው ዱፍ በርበረ ነበር በር ተነበር በጉመረብን ወርሲ ሰበር ጅሩዳን ኑቲ ዱጋን ሴ ነበር namni ati strategic alliance wajjigotu gaafa ati humna qabaate maali isin jedhiyo tanumda abo humna teenya hajabeeffannu wayen gaafa humna qabnu teenyee tadaraadara waliin dalayna waliin bulchina amma biyyatan akkami waliin bulchina walii mallatteessan jechuudha. Diina kana akkamitti injifannaa walii mallatteessan. Arraan tana akka adeetitti OPDO dhalchan akka abbaa duulaa faa dhalchan akka itti girmaa birruu faa dhalchan osoo hin taane arrammoo waraana bilisummaa Oromoo aboo ani humnati yan facaasu mootummaa kan humna isaa facaafna ati Oromiyaa naa qabi. Anis hara kaabaa kana sirraan qaba. Bakka tanaa qaba. Isinillee warri Benishangul narraa qaba. Isinillee kana qaba. Yoo wal taane sirna aadaa kana waliin firaa kuffisne yoo wal taane ammaan booda waliin jiraanna garuu akkana walii mallatteessine kontraata walii goonoo jaan ahlan wasahlan jennan jechuudha. Yeeta abbaatu ahlan wasahlan. Kana isa marachi ni beekan gaa. Ni beeka abiyyi ni beeka isaan tu guddifate. Jarri kun warra makarakaa dira kana facaasee boojihee kana ajjeesee Eertiraa akkasitti qeesee waraana harkaa facaasee ni beeka. Arraan tana waraanni tokko nama tokko injifachuuf waggaa takka muuxannoo jabaa isa barbaachisa nama loluudhaaf. Leenjii waggaa takka isa barbaachisa. Arra torbaan lama hursoo geessee huccuu akkatti kaayyatan barsiisee ol of homaan fidan hiinoos. Kanaaf arra hirriba dhaban jechuudha. Kanaaf nuti wanni nuti qabsoofnuuf arraan tana OPDO'n eenyu wajji akka loluu qabnu nuti himuu dandeessu jechuudha. Nuti himuu qabdu. Eenyu wajji akka loluu qabnu ati silaa akka OPDO'n eenyu wajji akka loluu qabnu isiitutu floor plaanii yookaan GPS yookaan isiitu nu baasa jechuudha. Eenyu wajji akka loluu qabnu strateejii nu baaftanii bar. Hiltan keessatti nu baaftanii bar. Isin strateejiin teessan yeroodhaaf filmaata hunoo addunyaan recognize isin godhuu didde kana argachuu jettanii ABO itti facaaftanii ummata manguddoo bakka kana deemu wallaale kireeditii isaanii harka balleessitan. Katti milkoofneef ijoolleen xixiqqoon takka namni gaallaa jee mataa keessa dhahee hin beekne qubee jenereeshinii lafaa kaatee har'a ABO hoogganuu seente waraana bilisummaa Oromoo hoogganuu seente jechuudha. Eenyu si danda'a? Ijoollee tamaarte hundinuu taan doktora taan injiinara warra taayee faa qayyabachiisaa ture warra eenyu jaalmarroon yoo jaalatanii jibtan 6 kiiloo gaafa yuunivarsiitii ture taayee dongoraatii fi hunda isii qayyabachiisaa ture sammuudhaan isaan caala hunda isii caalaanii ture jechuudha. Kanaafuu jara keenya what is next? Waraana bilisummaa Oromoo what is next? Maal nurra barbaadan? That's our question. Maaliin isin bira dhaabbanna? Akkamitti isin gargaarra? Akkamitti isin gargaarra? What is your next strategy? Oromoo irraa maal barbaadan? Oromoo irraa warra biyya alaarraa wani barbaadan maali? Warra biyya keessa irraa wani barbaadan maali? Sirna tortoraa nafxanyaa Abiyoot Kaasahuun ka ilmaan Oromoo lafarraa fixe kana sirna Teedi Afroo Dooktareetii kannee Haacaaluu boolla naqe. Maal barbaadan sirna tortoraa kana jiisuu gaadan Oromoon maaliin isin gargaara? That's it. Sani amma wanni nuti barbaannu.